Minxaafii isin argaa jirtan kun minxaafii isa yabbuudha sakaareedhaan muramu asirratti amma afata ajaa'iba saafaa godheetanii isinitti agarsiisa. Hanga xumura viidiyoo kanaa turaa. Viidiyoon gabaabaadha, laayikii godhaa. Gatii isaas waa hunda isaa tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a. Akkuma argitan kunoo minxaafichi kana fakkaata jechuudha. Daarii isaallee waan hunda si hodhisiiseera. Isa kaareedhaan muramu kun jechuudha. Isa jaayiza isaa osoo hin taane isa kaareedhaan muramu. Maaliif minxaafii inni yabbuu akkanaa kuni 3-4 caala hin jiru jechuudha. Qophaahaan 3-4 ol yoo barbaaddan kaareedhaan hanga barbaaddan haala kanaan mursiifachuu dandeessu. Minxaafiin akkanaa garuu yoo 3-4 caale miiccaansaa baay'ee tokko nama rakkisa. 3-4 jechuun kaarii 12. Inni kunoo 5-4 meetir dheerinni isaa meetira 4 garaansaa dheerinni isaa meetira 5 garaansaa meetira 4. Kamuu garaan meetira 4 irraa qannasuu hin danda'u garaanii. Dheerinni garuu meetira hanga barbaaddan mursiifachuu dandeessu. Garuu immoo kaarii 12 yookiin 3-4 caallaan baay'ee tokko guddataa inni ulfaataa miiccaadhaaf rakkisaadha jechuudha. Biyya keenya qottoodhaa, dhoqqeedhaa, maalii dirqama waa amma miiccuu barbaachisa. Miiccaansaa garuu kun nama rakkisaa. Kanaaf 3-4 akka kootti baqiidhaan jedhaan minxaafiin kanaa kun. Garuu buleettiin kiyya kun 5-4 barbaadde walumaa galatti kaarii 20 hayyee jedheen akkuma tizaazisiitiin biteef jechuudha. Maashaallah kana fakkaata. Afataan kan maachii ta'ee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii fayyummaa alhamdulillah. Nagaa fayyaa kooti isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa sinaa taasisu. Maashaallah garuu baay'ee bareeda. Minxaafiin kun isa aandenyaa jedhamu miti, hulattenyaa isaati jechuudha. Hulattenyaa isaati. An hundayyuu akkuma tizaazii abbaatiin bita isinitti meeraa. Namni yoo waa aandenyaa barbaade yoollee hin jiru jedha malee namni yoo aandenyaadhuma sanan bitaa fi yoo hulattenyaa jedhe akkasuma akkuma tizaazii abbaa akkuma dandeetti abbaatiin jechuudha. An hanga tokko garuu kun kana wayya jedhee kan wal bira qabee kanaaf kun akkas jedhee wal bira qabee isinitti himaa filannoon keessan jechuudha. Yaanni kun minxaafiin kun bareedaadha. Yaanni hulattenyaa dheedhamee isa hanganaa miti, badaa bareedaadha. Baay'ee tokko hin jaalladhe aniyyuu minxaafii jara haphii sana hin wayyuu kun badaa bareedaadha. Akkuma argitan tizaaziin obboleettii kiyya kun firaashii boondii diijaa tiraasii 18 maggaarajaa kana minxaafii kana akkuma argitan firiijii dabalatee jechuudha. Maashaallah maachiin goonee minxaafichi fafatichi akkasuma maggaarajaan illee buluu bilaakii kunis buluu bilaakii. Namoonni tokko tokko akkuma afata sana maggaarajaan fee akkuma afata sana fakkaatu barbaaddu jechuudha. Fakkaataa maachiin yooma wanta carqii sanarraa baqaqe malee waa hamma ta'e walitti dhihaachuudha malee dirqama sana fakkaatu yoo ta'e sijjammar wal qabateetuma ittuu bokki jedheetuma bakka namatti antini jedha jechuudha. Amma ta'e waa walitti dhihaataa wayyaa hundi yoo dhaqeetuma wal fakkaate egaa carqiidhuma isaarraa. Akkuma argitan firiijiin kun firiijii bicuus miti guddaas miti jiddu galeessa baay'ee tokko bareedaa kan ta'e qodaa kwaalitii orijinaalaa birrii 53 kanan bitee fi kunoo teebilii illee qabdi, sufraa nyaataas sufraa siiniis qabdi. Bismillaas biratti takkaayaa qabdi turte bulettiin kiyya kun takkaayaa irraan fadhe asirraa afuu subhaanallah. Viidiyoo irratti argee yaadadhe sayyuu takkaayaa 6 qabdi ture. Bismillah inna soorii habiibtiin andagadhe akkas kana fakkaata. Walumaa galatti minxaafiin hammaasuuni እና ዲፋማ ሰገሌኒ አዳን ኩቴ ዴቢኤ ቪዲዮ ገባበቴ እና akkuma argitan egaa viidiyoo dheeraa gatiisin jibbitan wedheen viidiyoo gabaabsee waraabee keenamma asirratti itti ida'e jechuudha. Akkuma argitanu እና namoonni meeshaalee akkasii kana arabiyaa majlisii minxaafii kunoo teebilii kanallee arabiyaa majlisii waliin kan hojjetamu jechuudha. Namoonni barbaadan haala kana firaashii tiraasii irratti illee tizaazii godhatanii ajajachuu dandeessu. Akkuma tizaazii siitiin hojjetame jechuudha. Karaa asiin 3 qaba, karaa gamaatiin 3 qaba teebiliin kun isii bibbicuu keessoo galtu sana 6 qaba. Gadi babbaati siin keessaa viidiyoo irratti agarsiiseen ture garuu bakka inni kute wallaalee
akkasii kana fakkaata viidiyoon keenya hadhaa egaa yeroon waraabuun viidiyoo gabaabsee waraabee afwan hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura laayikii godhaa sabskraayibii godhaa sheerii godhaan isin jedha galatoomaa naaf jiraadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.